والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد. إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الردي بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمن جرب قدا وصل لك مهبن أقفل مناني مونا أقفل مناني مونا أقفل مناني مونا والمن جرب قدا وصل لك مهبن أقفل مناني مونا أقفل مناني مونا المن جرب جرتو ilman shama wadar jirtu ilman lemo galtu jirtu baga jiratan ni jirtani sheekh khayna khafajam abjalatama sheekh muhammad tawfiqi wajruhni asjirani tiko isan duro dubachunna urfatawan tev isan isni aferatin bodarra tamal jatan ulama tenya khafajala chukab nawan tev isan duro asaun tikonatin tolu isan isni rasalam matani damsa ka bandam matani am bodarra anetin kache ello wajin turra inshallah ni tatimi isan nada gayfaddan isninjam anha dufu wagadu taga biyatisa abarka فرلا كيفتني دمو أمريكا ربي سنا لبو الربروز دادركا تيسان لافود ربي انصدركا سنجال الدوشة خروي سنجال الدوشة خروي فداكا خانا شيء محمد توفيق عرب دي چخانا خانا سنومات ده برسيسي عالم ابگوماچه ورّي آنا کرسا کولی گلاتی وطر کرسا لانگئی شوری سن قبصو خیستیس دین خیستیس قبدن گدار بود دیبینی ولی امنا اما شیخا جین تردینا گرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warra dheertuu wata jirtu baga jiraatanii yeroo duraatiif wal agarre alhamdulillah biyyi tun biyya durirraa gootota oomishuun beekamtu biyya durirraa ulamaa oomishuun beekamtu sheeni aalama sheeni keenya guddaa sheekamu wata dabbaan keenya illee asuma dhalate akkasumallee qabsaawwan guddaan qabsaawwan islaamaa qabsaawwan oromoodhaa guddaan beekamaan jaarraa abbaa gadaa abdulkariim illee asuma dhalate biyyuma kana keessatti asuma keessaa bahe بيتي هم بيسينا سيو بريسن كتابني سيدا كتابا بريمن دمنه اسن علمان علماء تخناتي اسن علمان أيوة تقول يوخين غوتو تخناتي بيجو بخنا تهو خنيافو يوخينو أبو علمان ساني تهو خنيافو في بونو قبنا أمو أبوتي خنيان دادو چون قفتين غيارا متي ولو رأيك مؤكا أبوتي خنيان سنتاني نجرا هي خرا ساني ديم جرا شيخ أحمد وتر لما فانو غيس أبوهن نجرا jaarraa abbaa gadaa nu keessa lammaffaa bahuun ni jiraahidha wannu yaachisu qabu nuti biyya jaarraa abbaa gadaati yookiin biyya sheekhaamuu watariyannee dhaadachuun bu'aa takkallee qabu ilmi abbaan deema nyaateedhaaf ilmi afaan immiyaa'uu akkuma oromoon jettu san dur abbootiin keenya qabsaa'ota ta'uun abbootiin keenya ulamaa'uu ta'uun yoo ilmaan jalaa ol deemu qeeroo nama jalaa ol dhuftu kun qarree nama jalaa ol dhuftu kun seenaa abbootaa kana haaromsine yoo taane nagee rabbiitiin dhaadachuun bu'aa takkallee qabu قيتين دادچون بوا قبو يو خراساني ديمني غوتو اسباب نقفا يو خراساني وردفني علماء كسي اسباب نقفا ايتو خنا برو يا خنا خاسي ولا قومتن علمي قبسيس واسي ولا قومتن عالم قبسيس ولا اسي ولا قومتن حديث قبسيس واسي ولا قومتن قران ربي اسي قبسيس واسي ولا قومتن بدا بيرا فغيس والجيسن شركي بيرا بريس والجيسن توحيد الفقبسيس والجيسن ولما قالت إفا إسلاما إفا دين إسلاما هنبي خنا خيس قدام وسي والجيسن سينا خين يخدورسن هاروم وسي والجيسن أكسي وكسيبت ورا سينا دور هاروم ربي سناتايس ورا سينا علماء هاروم ربي سناتايس ورا سينا جارب بغدا هاروم ربي سناتايس ورا سينا شيامو وتر هاروم ربي سناتايس خنا دامسي غبابا نسيرامو علمي قبسيسو جچون اكما انصارون نديرا ورا مهاجرتو قبسيسني نبيجي عليه الصلاه نبيجي خنجرا دابتني مهاجرتو فدتني من غلفتني كنا دابتني قرآن مجنو من خنج قاريا جو كنا باسني في دين كنا دابتن قبين ساني تي وريغم خفلن
lubbuu isaaniitii wareegama kabalanii amantii qubsiisan akkasitti isinis ansaara taatanii diin asii qubsiisuutu isin irraa eegama warra isin barattoota isin dhufu qubsiisuu isin irraa eegama kana qubsiisuu jechuun nama san qubsiisuu osoo hin taane quraana qubsiisuudha hadiisa qubsiisuudha sheeka qubsiisuu osoo hin taane waa'ee ni deemuu san qubsiisaa jirtan quraana rabbiitiif lafa afaa jirtan quraana rabbii irratti caayaa jaaruudha hadiisa nabii irratti caayaa jaaruudha kanaaf qarshiin takkitti isin baaftan wani sumuun isin asi kafaltan sadaqaa jaariyaa guyyaa qiyaamaa isin fayyaddu tagaaddisii guyyaa qiyaamaa taa'u teessanii irra caalaan nama hogguu sadaqatu bakkatti sadaqatu beekuu jan namni hundinuu nama sadaqata rabbi laaffisee fi ammoo irra aqeli nama bakkatti sadaqatu bakkatti baasu laallataa sadaqaa guyyaa tokko namni nyaatee ichumaan dhabamtu osoo hin taane tasawaabni siidhaa itti fuftu tasawaabni siidhaa hanga guyyaa qiyaamaa namni eegatu illee namaaf sawaabni sii deemu bakka kanaa kana baafata sheeni hadiisi tokko yoo asirraa habarsiisu ta'e tafsiira asirraa yoo barsiisu ta'e namni inni irraa baratu sun kanamaa barsiisu yoo ta'e ilmi sun hanga guyyaa qiyaamaa kadhaalamtu yoo taate قرشين تأثير رسب بافتهن ثواب خيسا أبدا ثواب أتركتشو خنا ثواب نما خاني راجع هنيرتو فضل ربي نما هنداه والقيادة خنا بكت باسا سبالالتون علمي فجاسون وان نمني يقول يا نما فيدو خيسا ترقد دورا تك علمي فجاسودا علمي الدنيا جهودا لما علمي برسيسو غرغارودا لما علمي تمسازو خنا كنا دابتك قرشين تاتو بكم زخيتين تاتو وان دنديسو كنا دابتك غرغارون صدقة جارية يتورا بكمتي وان صدقة جارية تو خيسا خرج عرودا علمي تاتون جردو خلاف وني سنسي ورجيسني برام صدقة جارية غرا جرتن قلب قرشين تكتي نسيب بافتا صدقة جارية غيا خنا توسون تاني haga hadisni asir rabaratamu haga qur'ani asib baratamu ilmin tun hanga dunya ra de ma jirtu sawab asir ra qabdani yeju warra ilmi kubsi rabbi sana taasisu kubsiisu qafamiti warra rabaratu rabbi sana taasisu ogu ilmi kubsi sayo fi rambaran ne buwa takallen qabu sheikhni barate isin keessa qubatun yo isin hawasni jiru ko rambaran ne yo abbotin keenyan baranne yo hawwon keenyan baranne samarran keenya qeeroo fi qarree yoon baranne bu'aa takallee darasaaf qaariyaa baasuun faayidaa takallee qabu naannonni keenya kun keessaa kana qarsaa bilaangee gotarri jennu kun naannoo abbaadho jaawun beekamu kun ammaan dura ulamaa'ii gurguddoo as keessa barsiisu ture ulamaa'ii dhiyoota lakkoonee namoota 50 ol ulamaa'ii gurguddoo qofa naannoo kana keessa barsiisu ture isaan biyya adda addaatii dhufanii as qubatanii as barsiisuu turan garuu immoo dhalataan naannoo kana hagam takka baratee as keessaa ol ba'ee biyya fayyadeen gaafii keenya hunda ta'uu qaba akkuma qaariyaa nama darasoota baafnee osoo taa'uun taane ifiifis irraa barannee ifaa isaan deemanii kana yoo irraa qabsiifanne ilmiin asi qabsiifnu kunillee bu'aa guddaa akkasi buusuu hin dandeenyu darasoonni bakka fagoo dhufanii asi baratanii deeman biyya isaanii deemanii barsiisan biitti keenya kun asumatti dukkana keessatti hafti keessahu hawwan keenya afaan salaatallee sadarkaan beeni gubbaa jirra abbootiin keenya sadarkaa afaan salaataan beeni gubbaa jirra arkaana salaataatiif shuruuta salaataa sadarkaan beeni gubbaa jirra wudu'aa fi akkaataa wudu'aa sadarkaan beeni gubbaa jirra rabbi sadarkaan beene nabiyyi keenya salaata sadarkaan beene diin keenya sadarkaan beeni gubbaa jirra kun jijjiiramuu qabaa jechuudha seera keenya rabbii shiyaaduu rabbi rahmataa haa godhuu fi amaadda haraashii jee waliin eegalu sun waa'uma gartee waan bareedaadha waan ilti hojjechuu qabnulleedha waan irratti taafachuu qabnulleedha haala san qofaan biyyi kun jijjiiramuu dandeessi hawaasni jiru kun hundi darasaa ta'uu yoo darasaa ta'e qofa jijjiiramuu dhufuu danda'a barataa as dhufee baratu qofa osoo hin taane hawaasni akka jirutti darasaa ta'uu qaba hawaasni akka xiqqaa guddaan barataa ta'uu qaba namni hojumsaa hojjetaatuma dalagachaatuma yeroo takka barnoota isaatiif kan nurraa eegama qeeroon dargaggeessi guyyaa dalagachaa oolus hawwan guyyaa dalagachaa oolanis abbootiin guyyaa carraaqachaa oolanis yeroo takka yeroo isaanii irraa muranii galgala taatu sheekha naannoo isaanii jiru yookiin darasa cabara isaanii jirurraa yeroo takka muranii fi hadiisa barachuu akkaataa wudu'aa barachuu aqiidaa barachuu waa'ee maalummaa rabbii barachuu tawhiida barachuun shirkii hammeenya shirkii barachuun waan dirqama nurra jirurraa gaafa nabiyyi keenya alayhi salaatu rabbiin gaafa ergu ummatuma hojuun qabu akka keenyaa gurguddaa kana kanuma maatii qabu hawaasuma kattaa kun rabbiin erge kafuun hojuun qabutti erge ummatuma kana gurguddaan kun lafaa kaanii angartee umrii barnoonni dabren jenne ijoollee qofaan barnoota kana dhan jenne gurguddaanis gattaanii hadiisa baratanii gurguddaanis gattaanii quraana baratanii ilmii baratan san ibbira dabarsanii akkasitti ilmii tun dhaloota dabraadhaa nu geesse nutis yoo akkasi lafaa kaanee ijoolluma qofa sheekha jala haa osoo hin taane nutis maalummaa quraanaa baranne maalummaa hadiisaa baranne maalummaa diin keenyaa baranne maalummaa nabii keenyaa yoo baranne qofa biitii kun akkasiin jijjiiramuu dandeessi amantiin islaamaa kan dhufte dura nu jijjiiru mataa keenya jijjiiruudhaaf dhufte yoo ifi
jijjiiramne qofa hawaasa keenya illee jijjiiruu dandeenya biyya keenya jijjiiruu dandeenya yoo baranne qofa shirkii hammeenya shirkii beekuu dandeenya yoo baranne qofa hammeenya bid'aadhaa barachuu dandeenya haala saniini nama shirkii dalagullee waan rabbii gadi gabbaramu hunda akka isiin sirriin taane irraa hamaa waan rabbiin irraa dhorkee shirkii ta'uu beeknee irraa dhorkuu dandeenya keenyaafillee irraa fagaachuu dandeenya sheekii shariifillee yoo ta'e wannummaan fedhe ka rabbii gadi gabbaramu ka geebaramee gabbaramu hundinuu shirkii rabbi qindeessu waan taateef ibaadaa keenya nurraa badaa yoo kabeenu taate ifiifis toyin ibadan tanya sirri taate ammallee warra biraa ganda biraa toyida qabatanillee da'awaatti goonee barsiisuu nurraa eegama amantiin islaamaa itti gaafatama nama hundarra jiru itti gaafatama sheekha qofa gubbaa jiru miti nama hunda laalchisa dhiira laalchisa dubartii laalchisa akkasumallee qeeroo fi qarree hunda laalchisa namuu shoora isarraa eegamu yookiin qixa sirriiti yoon bahatin waan wareegama warri duraa kafale yoo kafalin akkaataa sahaboonni itti qabsoo godhan yoo qabsoo godhin akkaataa isaan da'awaa itti godhan yoo qabsoo daawaan godhin maqaan keenya Ahmadi Muhammad tahun akkanuma islaaminaan dhalachuun qoftiin gihaa miti islaaminaa muslima jennee himachuun maalummaa muslimaa yoon beene maalummaa islaamaa yoon beene bareedina islaamaa kana yoon beene haala amalli keenya hujiin teenya hundinuu haala islaaminaa irraa fagoo yoo qataatu taate lafaa kana islaaminaa muslima jennee himannee qobarachuun bu'aa takkallee hin qabu kanammoo amantiin teenya hundinuu buurrisiidhaa barnoota irra gadhaabbata barnoota nama barateetu waa ta'a yoo amantii keenya baranne qofa salaata katti salaan nu beena yoo baranne qofa soomana katti sooma nu beena yoo baranne qofa hajjii katti hajjii goonu beena yoo baranne shirkii maalummaa shirkii beene irraa fagaanna yoo baranne bid'aa beene irraa fagaanna kanaaf wanniin guddaan seedhaamu majlisa asi qubsiisuu caalaa majlisa irraa barachuu irratti xiyyeeffadha hawaasni keenya haga duraa kana hoguu majlisni qubateetti ni horiya boodarra immoo irraa booda'anii irraa baratuu dhabuudhaatu baay'inaan argama akka hin taane sheekha qubsiisa sheekha hoguu qubsiiftan ammoo irraa barachuu irratti xiyyeeffadha ilmaan keessan irraa barsiisuu irratti xiyyeeffadha biyya kana keessaa warra isin keessaa dhalate dhalataan naannoo kanaa kashee'amuu watar dhaalu yookiin keessa birokutu naannoo kanaa oomishamuu qaba haawwanni keenya isinumaa mudura gootota ta'uu ture isinumaa sheekota ta'uu ture amma isin madrasaan tokkoffaan bakki itti ilmoon dura tawhiida barachuu qabdu bakki ilmoon duratti salaata maalummaa salaataa barachuu qabdu bakki itti intalti safuu waa'ee hayaa barachuu qabdu mana keessa haadharraa baratti kanaaf yoo haati teenya jabaatte haati mana keessa jabduu taate akka gara qabaatte ilmoon mana keessa akkas taatee gabbaati abbaan yoo mana keessa hadiina dhorkute maalummaa quraanaa kajoollee barsiisuu yoo ta'e harabbummaa rabbii maal guddina rabbii khatiimu yoo ta'e tawhiida ka qabsiisu yoo ta'e ilmoon akkasi baratee gabbaati warra fi baratee barsiisee beekuu rabbii isin haa taasisu warra diin qubsiisee irraa baratu rabbii isin haa godhu biyya dheertuu warra diin hin dheerete rabbii isin haa godhu warra quraana rabbiin ol fuudhe rabbii isin haa taasisu warra hadiisan ol fuudhe rabbiin isin haa taasisu rizqii bahari ballaaree rabbiin asitti haa deebisu sheekha keenya qubsuma gaarii rabbiin haa qubsiisu sheekha keenya qubsuma ajaa'ibaa rabbiin haa qubsiisu nutiis warra irraa baratu rabbiin haa taasisu warra akka gaariitti ifaa diinii duniyaa irraa qabsiifatu rabbiin haa taasisu diinagdeenis rabbiin ol isin haa fuudhu duniyaanis rabbiin ol isin haa fuudhu har'a asumatti isin irraa dhaaba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu